Akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechuun jaaladha. Viidiyoodhaan baay'een si yaade dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Samoona darbee jechuudha. Qofaan na qabee sinitti himuu hin danda'u. Qabeena urgufeen na dadhaye siniin jedha. Egaa maalumaaf iyyuu Waaqayyo gaariidha. Isa nutti dhufe keessas akkatti nu dabarsu beekaa siniin jedha. Tole egaa Ruutaa fi Abrahaam akka araaraman ni beektu. Baay'ees gammannee jirra jechuudha. Waaqayyo haa eebbifamu. Egaa inni yoo gidduu galee waan hundumtiyyuu namaaf ta'a siniin jedha. Inni kan biraa immoo Abeelii fi Ruutaan akka walitti qabaman ni beektu. Akkasuma Biiniif illee faranjiin waan hundumayyuu nagaa buusnee dhufneetoo jirrana. Garuu Abeelii fi Ruutaan walitti hin araaramne. Isaanii walitti araarsuudhaaf deemna. Abeel Ruutaa kana waan baay'ee dabarseera. Waan isheen isa dhufsitu tokkollee hin qabdu. Baay'ee icciitii ishii beekaa. Amma garuu walitti qabamaniitoo jiru. Keessi isaanii waliif sirrii miti jedhanii itoo jiru. Egaa jechuun namni gaafa nama tokkoof gatii baasu asis kaatee achis kaatee osoo hin taane bakkuma tokko dhaabbatee osoo gatii baasuu malee baasee baay'ee bareedaadha jechuudha. Kan isheen itti qabamtes immoo waan isaan hojjechaa turan Hermeellaa fidanii jechuudha. Dubartii kanattis ittiin faradamu. Maaliif jennaan ofishiitiif iyyuu haala isheen keessa jirtu ni beeku waan ta'eef otoo kan kootiitii jedhamee waan hundumtiyyuu yaadamuu qaba. Dubbatamuu qaba ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa isaanii isa araarsuu qabna jedhanii dhufanii inni isin dhufee baay'ee sitti bareedeera. Guyyaa guyyaan dabalaa bultaa jedhaniini sanarraan immoo Abeel nuti kan barbaannu Ruutaa fi Abrahaam araaramaniitoo jiru. Akkati waan hundumaa wajjin hin dabarsitee yeroo Abrahaam faanallee wal lolanii qophaa ishii taatettillee bira turte ati. Kanaafiyyuu akka araaramtu barbaanna. Haalli turanis Abrahaamis akka biyyaa deeme ni beekta ture. Garuu dhattee waan haasofsiste hin qabdu. Abrahaam immoo kinoo gara Finfinnee deebi'eetoo jira. Isa kanaafiyyuu immoo dhattee gaafachuu qabda. Mana seentee ifamas gochuufii qabda jedhaniin jechuudha. Inna sana booddee rakkoon tokkollee hin jiru. Garuu immoo waan naan jette qabdi. Wanti ishiin naan jette anaa fi Abrahaam gidduu waan si galchuuf hin qabu jetteetoo jirti jedhee yeroo sana dhugaa dubbachuudhaaf jechuu hin qabdu jennee nutillee irratti dubbanneetoo jirra jechuudha. Inni kunis akkas ta'amuu hin qabu. Maaliif akkas jetteen jennee innis illee dubbateetoo ture jechuudha. Yeroo sana waanuma gaarii waanuma bareedaa hojjechaa ture. Gidduutti immoo Hermeellaa fidee akka gaarummaan inni gochaa ture hundumti isaayyuu akka baduu yookiin immoo akka kufu kan godhe isuma mataa isaatiidha jechuudha. Abeelii jechuudha. Kanaaf irraan kan ka'e amma immoo jabaachaa dhufee maaliif Hermeellaa fidee jedhaniini gaafti inni isaadhaan ishiin akkas jettee gaafa kamidha gaafa mi'a fudhachuu dhaqan. Gaafa mi'a fudhachuu dhaqan miti. Garuu manuma isaanii keessatti kan ishiin akkas jetteen jechuudha. Waa'ee kootii fi waa'ee Abrahaam keessa sin galchuu kan jetteen jechuudha. Akkasinaan jettee ani eenyu irratti daban yaadu. Baay'een immoo Ruutaadhaan hin gante naan jedhu, hin tuffatte naan jedhu, an tuffadhee hin beeku. Ani ishees dhiises hin beeku. Anaaf ishiin obboleettii koodha. Anis obboloota qaba. Ani dubartiin kamiyyuu akka miidhamtu hin barbaadu. Kanaafiyyuu maal godhinaan jettu anaani ishit akkas jedhee. Ammas immoo uma waan walitti buunee hin qabu jedhee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf iddoo isaa waan manitti hin dhufte turte. Abeelis immoo kana gidduutti illee gara manaatti deebi'i jechaan akka cannaqaa ture ni beektu jechuudha.
isaan nutis immoo maaliif akkas gochuun danda'ame yaada qabaa mallee amina qabaa beelii waan ta'e waan dhisuudhaaf ka'ee qabaa kan jedhus ni ture jechuudha. Maaliif jennaan haasumti isaanii sirrii miin ture jechuudha. Biruukee fi Abeel jechuudha. Garuu Biruukee dhiyoo dhufee kan Biruukee ammana nama dhibu ture. Kan Abeel ture maaliif Abeel faana gaaris yaraas dabarsaniiru. Gammachuu nama barbaadde moora caalaa Ruutaanii. Ruutaatti waan tumti faradamuu hin jiru maaliif ishiin akka dubartoota garaatti baatanii kana fedhii simmeetawiyyuu hin taane waan baay'eeyyuu hin taane isaan faana bakkisaa waamanetti tole jettee illee dhufaa turte. Kanaafiyyuu isa ta'e hundumaafiyyuu dhaqee dhiifama gaafachuun ga'eedhuma isaatiidha. Dhiifama waliif godhaa mana dhaqii dhiifama gaafadhu otoo dhuftee illee gaariidha tureyyuu haalota mimmijataa hin turre dhufuu hin dandeenye. Isa kanaafiyyuu sumatu deema suma jedhaniin jechuudha. Innaayi ishii rakkoon qabu jedhee jira. Namnis immoo akkasuma koomentiidhaan illee si arrabsaa jiru. Ilaalchan taane siif ilaalaa jiru. Nutis immoo si arrabsineetoo turre. Si yakkineetoo turre. Isa kanaaf osoo hin beekiin si arrabsineedhaniini otoo beektan arrabsitan achirratti immoo jechuudha. Maaliif jennaan osoo hin beekin wanti isin arrabsitan tokko illee hin jiru. Osuma beektan arrabsitanii maaliif fiddan jettaniini egaa ishiin garaa jaalalaatiidhaanii sapiraasii gooteettanii gaaf sana gaafii gaafachuu qabdu turtaniiyyuu eessarraa dhuftee akkamittiin dhuftee gaa'illi kun diigamee jira walitti bu'uu walirraa fagaachuu ta'a ati shaamarreedha ishiin dubartii ulfadha jettanii fageessitanii gadi gaafattanii sanaa booddee fiduu qabdu turtaniiyyuu haa ta'uyyuu malee egaa sanas haa ta'u kana rakkoon qabu deemeen gaafadha jedhee jira. Abrahaamis immoo gara sana deebi'ee deemuudhaaf jedha. Akka Abrahaam deebi'ee hin deemnee fi bukkeesaa gortee dhowwuu qabda jedhaniini. Garuu akka kootti ani Abrahaam yookiin immoo Ruutaadhaani hiriyoota gaa'ela hin qabanne isaan barbaachisa yaadu. Sababni isaayyuu amma Ruutaanii yeroo kana booddee yeroo hiriyaa dhiiraayyuu qabattu iyyuu miti jechuudha. Maaliif amma ishidha danda'amaa ta'etti naannoo kireeffattee jirtutti illee namoota faana dubartoota faana jechuudha warra gaa'ela qaban faana walitti dhufeenya humtee waan baay'eetu nama barbaachisa waan ta'eef uqqubeen jira wantoonni garaagaraa jira isaan faana walitti dhufeenya humuu qabdi malee kana booddee garuu wandalaaxota faana hirummaa ishiis jedhees waan hin ammana natti wanni ta'amuu qabu si jechuudha. Hiriyaan dhiiraa kunis yoo baay'ate sirrii hin ta'u. Isa kana isiniin jechuun jaaladha kaayee hundinuu nagaa buusneetu shabraq jenneetu ayyaana kana dabarsina gammachuu guddaadhaan dabarsina boqonnaan dabarsina akkamitti dabarsina jennee yaaddoo guddaan ta'ee tureeyyuu dhiphina keessa gallee tureeyyuu dhiphina keessaa baanee jedhaniitu jiru. Isa kanadhaan isiniin jedha gaa sagalee koo dhiifama isiniin jedha osoo waan ta'e gaa wanni hedhuuyin isiniin jedha fayyine garuu immoo har'anaa wayya dhugaa dubbachuudhaaf isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifamaa isiniin jedha. Akkasumallee ayyaana jala bultii bagattiin sin ga'e barri immoo dhufaa jiru kun immoo bara dinqii bara ajaa'ibaa nuuf ta'a jennee abdii qabna.